Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo Kidaana Mihiiratiidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulleettii Elsaabeexidha. Eebbi isaanii fi araarsummaan isaanii hunduma kiristaanarra oolee kan bule haa ta'u. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Gaafa guyyaa 16. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo Kidaana Mihiiratiidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulleettii Elsaabeexidha. Eebbi isaanii fi araarsummaan isaanii hunduma kiristaanarra oolee kan bule haa ta'u. Ameen. Ayyaana Kidaana Mihiirat. Kanan filadhe wadiin waadaa koo galeera. Faarfannaa 88-89 lakkoofsa 3. Waadaa araaraa jechuun waadaa dhiifamaa jechuudha. Xibaariyoos Qeesaar Yihuudoonni hinaaffaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ajjeesanii fannisan dhaga'ee jireenya isaa gaddaan jiraachaa ture. Sana boodannis loltoota isaatiin eegamee silaa isa ajjeesaniiru, anaaf haadha isaa naaf barbaadaa fidaa, jireenya koo guutuu anii fi maatiin koo guutuun ishee tajaajillee isheef ajajamaa jiraanna jedheen. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haati isaa lafa kanarratti akka giiftiitti akka hin jiraanne, giiftii ta'uun ishee samii fi lafa irratti uumamtoota kamiinuu olitti malee haala akka kanaan akka jiraattu hin barbaanne, gammachuu foon ishees hin feene. Kanaaf duuka bu'aa Yohaannisiin dhaqiitii haadha koo gara jannataatti fidi jedheeni. Isheenis yommuu gara jannataatti fudhatamtetti lubbuuwwan jannata keessa jiran Addaamirraa hanga isheetti kan turan hundi harka gara isheetti dhufuudhaan galateeffatanii jiru. Gooftaan keenyas wanta samii keessa jiru kan gurri namaa hanga yoonaa hin dhageenye, kan iji namaas hin argine hundumaa, Si'oolii fi jannatas hundumaa itti agarsiisee gara lafa kanaatti deebite. Haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam dhalli namaa cubbuu raawwateen akkamitti mana hidhaa keessatti akka gubatu erga argitee deebitee booda halkan guutuu namoota kanaaf boo'ichaan ilma ishee araaraa kan kadhattuuf taatee jirti. Guyyaa kana irraa ishee gara awwaala ilma ishee iddoo Golgootaa jedhamu dhaquun kadhannaa ishee ni taasifti turte. Yeroo kanas wanta hamaa malee gaarii kan hin jaallanne Yihuudoonni ishee qabuu barbaadanii eeggatanii. Gooftaan garuu akka isheen agarreef isaan jalaa ni dhokse. Isheenis kadhannaa isheetiin yaa ilma koo jaallatamaa kanan gadameessa kootti si baadhe, baqannaadhaanis biyya hedduu Si'ooliin kanan deeme. Kadhannaa koo kana har'a naaf dhaga'i jechuun kadhannaa dheeraa ilma isheef taasifte. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo ergamoota samii waliin dhufuudhaan kadhannaa ishee hundumaa ni dhaga'e. Kanaanis waadaa ni kenneefi maqaa isheetiin kan kadhatan kan isheen kadhatteef hundumaa isaanii akka dhiifama godhuuf abdii kenneefii jira. Dhiifama taasiseefis jira. Kana keessaa namni akka Simoon yookaan maqaa isaa nama nyaatu jedhamu kun sammuun isaa itti naannawee namoota 78 nyaate. Gooftaan akka dhiifama godheef ajaa'iba dubroo Maariyaam irratti barraa'ee jira. Guyyaan ayyaana waadaa araaraa ilma ishee irraa itti argatte kunis yeroo hundumaa guraandhala 16 ni yaadatama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa giiftii keenya haadha keenya dubroo Maariyaamiitiin nutti haa araaramu. Sugni ishees nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'i guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulleettii Elsaabeexidha. Dhaloonni ishee gosa Aaroon irraati. Haati ishee Soofiyaa jedhamti. Soofiyaa fi haati giiftii keenya Haannaan hangafaa fi quxisuudha. Umurii dargaggummaaf yeroo geessu qomoo Lewwii irraa kan dhalate luba Zakkaariyaasitti heerumsiisanii. Haa ta'u malee dhabduu waan turteef bara hedduuf gaddaa turte. Booda garuu gooftaan arjummaa isaatiin ishee mil'atee umuriin ishee dhala argachuu dandeessu erga darbee yookiin taree booda karaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelitiin misraachoo itti himamee Yohaannis cuuphaa deessee jirti. Luqaas 1:1-8. Yohaannisiin erga deessee booda waggaa 2 walakkaatti Heroodis sababa gooftaa keenyaan daa'imman Beetleemii yeroo ajjeesetti
isheenis Yohaannisiin qabattee bakka Wiifaat yookaan Ziifaat jedhamu gammoojjii tokko keessa galte. Yoseefaa hanga godaansaa deebi'anitti isa guddisaa turtee achumatti boqotteetti. Ayyaanni yaadannoo ishees Guraandhala 16. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullootaatiin nutti haa araaramu. Sumni qulqulleettii Elsaabeet nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።